Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Obboleeyyan Islaamaa gaggaarii fi qaqqaalii akkam nagaa keessa jirtanii fayyaa keessanii alhamdulillah galata rabbii as geenye rabbiin galanni isaaf haa ta'u asiin nu ga'ee jira inshaallah warrin haaree isiniif ta'e maqaan kiyya Bahariin Jaama inshaallah abbaa YouTube Bahartuub Kajaamutii jechuun inshaallah YouTube keenya kanarraa waan gaggaarii akka argatan abdiin firraa qaba. Inshaallah waan as keessa dabrurraa darsii adda addaa khutbaa guyyaa Jummaa akkasuma muhaadaraalee adda addaa asirratti deemaa jira. Inshaallah sanirraa akka qooda fudhattan abdiin qaba. Warri isin biran ga'inilleen saahibbaan keessan kan dhageeffachaa jirtan sheer godhaaf saahibbaan keessan akka dhageeffatanii qooda irraa fudhatan. Inshaallah warri YouTube keenyaaf illee haaree taatan like, share, subscribe nu godhaa jecha seenaa xiqqoo takkaan isinii qabadhee dhiyaadhe. Seenaan sunoo maali yoo kanaan jettan taate seenaa mucaa xiqqaa takkaati. Mucaan sanis akkana jedha. Ummaan tiyya hoggaa ibidda qabsiiftu qoraan xixiqqaadhaan jalqabdii jedha mucaan xiqqaan. Abbaan mucaa kanaa Abu Zaydii Al-Bastalaanii jedhama. Nama akkaan ibaadaa rabbii jabeessurraa duba guyyaa tokko osuma salaata leelii salaataa jiru gurbaan isaa xiqqaan kun isa cinaa dhaabbatee salaatutti seene. Hogguu kana abbaan akkana je'een yaa ilma kiyya ifirraa rafi halkan dheeraadha je'een jechuu. Hoggaa kana mucaan xiqqaan yaa abbaa akkamitti rafi naan jetta osoo ati salaataa jirtuu je'een. Hoggaa kana abbaanis yaa ilma kiyya bar rabbiitu akka narraa fadha an kanaafiin halkan fuula isaa dhaabbachaa bulaa je'een jechuu. Hoggaa kana mucaan xiqqaan akkana je'een yaa abbaa kiyya rabbiin quraana keessatti ergamaa rabbii namootan isaan wajjii turan waliin tahuudhaan halkan salaataa bulu isaanii rabbiin hogguu dubbatu dhageetiin jira jeen jechuu. Kanaafuu isaan san yaa abbaa kiyya eenyu jee gaafate jechuu mucaan. Hoggaa kana abbaanis maal jeen yaa mucaa kiyya bari isaan sun sahaabota ergamaa rabbiitii jeen jechuu sallallahu alaihi wasallam. Hoggaa kana maal jeen jechuu hoggaa kana mucaan xiqqishaan kun abbaa isaatiin akkana jeen abbaa duba ajajaa rabbii godhuu keessatti anis saahiba kee tahuu irraa maaf na dhorgita jeen jechuu. Abbaan jechi mucaa xiqqishaa kun dubbate hedduu ajaa'ibsiise akkana jeen bari yaa ilma kiyya ajajee rabbii akka hin goone si dhorguu barbaadee osoo hin tahin ati ijoollee waan taateef dirqamni sirratti hin jiru je'eeti malee je'een. Hogguu kana mucaan xiqqaan abbaa isaatiin akkana je'een jechuu maal je'een yaa abbaa kiyya bar'ummaan tiyya hoggaa ibidda qabsiistu qoraan xixiqqaadhaan jalqabdee qoraan gurguddaa eegas booda gubbaarra guutii barii jeen. Hoggaa kana mucaan ammaas maal jeen rabbiinis ijoollee xixiqqoo akka keenyaa kanaan dura ibiddaan gubee eegas booda xixiqqaa akka keenyaa kanaan qabsiisee namoota gurguddaa eegas booda namoota gurguddaas irratti da'uudhaan yaa abbaa kiyya bar sodaadhee je'een jechuu. Hoggaa kana dubbii mucaa xiqqishaa kana abbaan isaa ajaa'ibsiifatee sodaa rabbii isa qaceellotti isa gad dhagahamtee sodaa rabbii qalbii mucaa kana keessa jirtu isa gad dhagahamtee. Hoggaa kana abbaan ilmaan maal jeen yaa ilma kiyya ibaadaan ati sirratti haquma dhaabbadhu jeen jechuu abbaa keetii waliin. Akkasitti ilmaan akkanaa mucaa akkanaa rabbii akka isiniif kennu nin hawwa inshaallah.
anaaf isinifis kakkanaatiin rabbii nu haa badhaasu isiniin jechaa inshaallah yaa subhaanallah mee ilaali jiruu teenya tan amma ilmaan keenya ilmaan saahibban keenya ilmaan saahib obboleeyyan keenya eessa akka jiran barachuu jiranmoo qalbii akkanaa ni qabamoo mee eessa jiranii haa waliin laallu obboleeyyan kiyya qaqqaalii fi gaggaarii obboleeyyan islaamaa inshaallah ilmaan keenya ka'amma kuno wanta tomanjeerii filima adda addaa musalsalaat waan akkanaa hordofuu jiran jechuudha irra hedduun isaanii barnoota islaamaatiin shaakalamutti jiran kanaafuu yaa haadhantalaa yaa abbaa gurbaa hundumti keessanuu obboleeyyan islaamaa inshaallah ilmaan keessan sodaa rabbiitiin akka rabbi sodaatan isaan barsiisaa yoonii fi namni gurguddaan sodaa rabbii qabaate ilmoonis sanuma namarraa dhaalte yoo nuti ammoo shaakala biraa shaakala duniyaatiin shaakalamnee jiran ilmaan keenyaas wahuma biraarra jiran jechuudha. Kanaafuu inshaallah oomisha jechiin gaariin oomisha gaarii oomishte akkuma jedhametti ilmaan keessaniif isin dura gaarii taatanii ilmaan gaggaarii akkasii akka baasuu tattaaffii gootaniin isin ijaa. Kanaafuu asumaan dhaamsiin isinii dabarsuu dhaamsa xiqqishaa tokko akka walalootti maal jettiseeta jireenya boruutii boorree hojiidhaa carraaqee haala buutoo fuuldurri guddina akkanatti nafu boruu keessaa baa yoon cimee hojjedhe boruu ofiin danda'a yoon cimee hojjedhe boruu namaan ta'a hayyoon kayyeeffadhes cufa galmaan gahaa inshaallah karoora haa qabaannu hayyoo haa qabaannu warri yuutubara keenya kanaaf haara taatan subscribe share like godhuun dagatinaa inshaallah gorsa kanarra mi'aawu kanarra caalu amma dura dabarsines akka hordoftan isiniin jenna inshaallah kanarra caaluun walitti deebinaa asumaan assalaamu alaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuun isiniin jaa ila liqaa